دما رتي جولما ني أسيكا دما نمشيرا منو ثم جالا دما ثم جالا دما نمشيرا منو ثم جالا دما ثم جالا دما فايدا يو ابنا أرجل في بنا فايدا يو ابنا أرجل في بنا ولا جودا إنا كي وليغوتي بنا وليغوتي بنا ولا جودا إنا كي وليغوتي بنا وليغوتي let's go ya وربي سيجيبو أفنا مارتي وربي سيجيبو سديتان سيبتا وي والله تيجيبو والله تيجيبو سديتان سيبتا والله تيجيبو والله تيجيبو فايدا يو ابنا أرجينو كي بنا فايدا يو ابنا أرجينو كي بنا دولا شودا وليغوتي بنا وليغوتي بنا لولا جوداي ما وليغوتي بنا وليغوتي لوليغا أجي صبر برا سمانتي بما أجي صبر برا أجي سوبرا تاوي أماني جدرا أماني جدرا أجي سوبرا تاوي أماني جدرا أماني جدرا فايدا يو إبنا أجي لكي فنا فايدا يو إبنا أجي لكي فنا ولا شودا وليغوتي بنا وليغوتي بنا ሚዲያለን ኦሮሞ ጉርጉዶ ጃባን ሁንዲኑ አራንተና ስቴዲየም ኬኛ ጅራን ሀሚሌ ጉዳዳን ሲመና ሸወራ ኦሶንቴን ከዱፈን ወሩማ ሀረርጌ በሃ ኬሰታየ ሆጀቻ ጅሩዳ ድሬን ስቴኛ ጃኒ ዱፈኒ በገዱፍተን ጃንቸብ ጎዳፍ ሀዘለሳን ኬኛ ቤከማን ፋሚ አብዱራማን ሀሊጣ ሳፈን ፈቴ ሁኖ ደደሙ ጅራ አከኑመቱ ማነ ኢራን ፈተጀቹዳን ኮሚኒኬሽን ሞቱማና መንግስት ኮሚኒኬሽን አኒስ ሀገት ቆተከረሌታ ቱዳባቹት እንጅራጃ ገለቶማ ጀናን Galalcha takau gaazexeessaa Zakariyaa Miyyee Naanjaani FM dirreerraan hojjedha. Arraga dirree istaadiyooma dirree dawarratti afran qalloo keessummeessaa qeebalaati jirra. Numaatu seenaan waggaa bara 1960 waan arra deebiin fakkaataa jira. Hedduudhaan gammadee jira dhugumaattu.
Baandii afran qalloo seenattiin beekanii waa'ee isaanii yeroo hedduu niin dubbisa waa'ee isaanii manguddoota yeroo hedduu gaa reediyoo irra namninis na beeka gaazexaa reediyoo Hararii takkaa'u Jaafar fa'aa wajjin namayyuu hedduullee na beeka seenaa isaanii hedduudhaan haasawaa turre har'a gaa jarri sun umriin turanii as eeganii har'a kan biyya ambaatti baqatan biyya ambaatti dhufanii asitti kanatti ummanni dirree dhawaa qeebaluu iddootti hundaa'an afran qalloon iddoon itti ijaaramtetti galanii mana isaanii dhufutti hedduun nu gammadee wantiin jedha gamanumaan nugaa ummanni keenya akkanumatti artistoota keenyaa fi hayyoota keenya kan dhufe kanaas eeggachuu qaban kunuunsuu qaban umrii hanga hafteef kanaas cinaa dhaabbannee isaan kana gaa jireenya isaanii kan fuulduraallee mijeessuuf qabnaan jedhan. Amir Ahmadiin naan jedhanii kan inni namoota itti barsiisee feesbuuk gubbaarratti Amir Shoodha. Guyyaa har'aan tanaa dirreen dhawaa guyyaa garteemi ittiin xiiqii keessa galtee Oromoon magaalaa guddittii afran qalloo ona afran qalloo magaalaa guddoo Harargee bahaa ta'uusii ittiin mirkaneessite yoo xiqqaatee nama miliyoonota lakkaa'amutu meedaa kana keessatti argama. Isteediyeema kana hin seenini ala guuteeti irree hedduudha waan hedduu nama gammachiisu waltajjii har'aan tanaa wanni adda godhu waltajjii bilisummaati waltajjii tokkummaati afran qalloo faana tolee oodii torbaanota afran qalloo jenneeti maqaa moggaasne torbaan lamaaf Finfinnee irraa ilaa dirree dhawaatti irratti dalaguu jirra. Torbaan lamaffaa afran qalloo magaalaa dirree dhawaati kun torbaan afran qalloo Finfinnee dirree dhawaati kan Finfinneetti hedduu irraa gammanne kanaas hedduu irraa gammanne torbaanota moggaasne kanatti keessatti hayyoota keenya hedduu artistoota keenya warreen wareegamanii fi warreen lubbuun jiran akkasumattis beektoota keenya hedduu investoroota keenyaas torbaan ittiin jajjabeessinu torbaan kun torbaan adda godhugaa torbaan jaalalaatti torbaan tokkummaati torbaan nuti hundinuu ittiin walgarree magaalaa isaan duraan turan keessatti deebi'uun waan hedduu nama gammachiisu amata torbaatamoota dura zabana ummanni biraa gitaara dha'uu hin beeynetti magaalaa tana keessatti afran qalloo dha'uu turte jechuudha. Magaalaa tana rakkoo gabrummaatiirraa kan ka'etti irraa fagaatanii yeroo dheeraadhaaf biyya alaa turanii ammaan tana keessatti as deebi'u waan hedduu nama gammachiisu. Ali Shabboon guyyaa dura Finfinnee seenu Oromiyaa yaadee fi nageessi biraa hoggaa jo'an imimmaan hin naqabaa jee. Akkasii magaalaa tana wanni adda godhu magaalaa itti cunqurfamanii keessaa deemanii ammas bilisummaadhaan torbaan ittiin gammadanii magaalaa tanatti jijjiirama kanatti gammaduudhaan itti deebi'an waan ta'eef kana gaa namoonni dhufe kun garuu hedduu malee nama aarse hedduu malee itti gammade. Ani kaniin dhufeef as afran qalloo uummata biyya isaaniirraa dhiibbaa mootummaa kana dura dabreetiin dhiibbamanii bahan gammachuu isaaniitiin warreen amma dhufanii kabajaan dhufanii jaalala isaaniitiif baanee isaan simachuuf dhufne beeytee tanaafuu nuti qeeroon akka qeerootti takka taanee tokkummaa irratti hojjennee waa hunda jechuu takka wal qabannee waa hunda deelabaan jeeti yaada. Qophiin guyyaa har'aan tanaa dhugumatti hedduu garmalee bareedduudha. Inumaatu hawaasni afran qalloo guyyaa har'aan tanaa magaalaa seenaanis seeraanis magaalaa Oromootaa tan taate dura afran qalloo magaalaa Dirreedawaatti walaa garanii bifa kanaan sagantaa kana irratti bashannanaaf argamuu isaanii dhugumatti hedduu nama gammachiisa. Sagantaan akka maqaa waldaa keenyaatti hedduu nutti tole hedduu bareedaadha. Guyyaan har'aan tanaa guyyaa gammachuudhaati. Magaalaa Dirreedawaa keessatti yeroo baay'ee rakkoo jira jennee rakkoo haasa'u malee guyyaa gammachuu agarree hin beeknu. Har'aan tana akka waan har'a dhalannee akkasitti nu dhagahamu jira. Maaliif lafa teenya irratti lafa abbaa keenya irratti yeroo dheeraadhaaf cinqachaa irratti wareegamaa irratti ajjeefamaa turree jira. Har'aan tana immoo warri magaalaa Dirreedawaa irratti yeroo jalqabaatiif qabsoo fi aartii Oromoo biqilchan asitti argamanii isaanii hojii wal agarree bashannanaaf asitti argamuu keenya dhugumatti hedduu nu tole. Guyyaa har'aan tanaani dhugumatti guyyaa gammachuuti guyyaa addaati jeetiin laala. Qophiin afran qalloo bareedduudha har'a gartee guyyaa Oromoon hundi wal geesse afran qalloofis wanni kanaa gartee guddoo godhuun har'a guyyaa duraati ganaa yoo rabbi fuuldura gaa itti qophooyinee tatanarra bareedduu walumaanuu ni goona jeetii yaada waan nurraa irratti irraa baranna jechuudha.
Guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Akka Harargeetti guyyaa gammachuuti. Guyyaa gartee afran qalloo amata 50 ummanni adda turre wal agarree yaada wal baanee gartee waan dabre hundatti irraanfannu guyyaa gammachuuti. Guyyaa madaa kaleetti hoqqannu guyyaan har'aa kuni dhaadannoo tanaaf as dhufnee ummata keenya kanaan wal garree yaada gaarii waliin dabarfannee gartee gamadaan kalee sun qoortee jennee ummata kana bira jennee har'aan tanarra jirraa ennee nuti qeeroo fi qarreen Oromoodhaa bakka tana wal geenye waan kute irraanfachuuf taganaa dhuftullee injifachuuf ajjirraa jechuu.
dhufinsi Afranqalloo kun magaalaa Dirree Dhawaatiif wanti guddaa taphate shoora guddaa takkaffaa artistoonni har'a dhufan kun artistoota gurguddaa yeroo duraatiif qabsoo Oromoo bu'uuranidha. Artistoonni kun qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa waan qabaniif jecha magaalaa tanaas akka dursanitti Oromummaadhaan faayanii fuuldura itti fufsiisan jeetii jaati. Akka waliigalaatti dhaamsinaan ijoollee Dirree Dhawaatiif qabu qeerroo fi ispeeshaalii qeerroon Dirree Dhawaa Oromummaa sanirra jabaadhaa takka ta'a dalagaa. Gama biraatiinis miidiyaalee Oromiyaa keessa jiran fakkeenyaaf akkuma OMN kanatti hawaasa keessa gabbuu waan jaanan. Amma OMN xiqqaatullee hawaasa keessa gabbuu eega dhufe waan xiqqoo baatiiwwan jaan kana keessa nu keessa gabbuu jira. Guyyaan har'aan tana kadhaloota Oromooti. Alhamdulillahi rabbil alamin biyya teenya irraa nurraa baqatanii baanii kaduu irraa hafanii kan baarii dhume kan karaa dhume rabbiin alhamdulillahi rabbil alamin dhaloota Oromoo har'a nu fide. Sanumaafuu rabbiif galannee haa ga'u wal arkuun kun nutti hin goomu rabbii keenya kanaaf galata galchine dhaloota ganaa dhufuufillee dhaamsa dabarsinee waa hunda gorsa labsuu qabna. Waan qabna teenyaatitti cinaa dhaabbannee jajjabeessinee isiniif jirra isinis nuuf jirtan nurraan dhumne as nu eeydan alhamdulillahi rabbil alamin gorsa keessan ilmaan kaafeef dhaloota nu dabarsitanii nuufillee dabarsitanii wajji jajjabaannee wajjin biyya mara hundaaf dhaamsa dabarsitanii waliin guddannee dagaagnee ilmaan keenya biqilee ol ka'uus nu biqilee nu dagaagee guddaan xiqqaa kabajee xiqqaan guddaa kabajee wal jala yaanee itti fufu qabnaan jira. hedduu gammachuu guddoon nu dhaga'ama. Kanaan dura waan nuti dabarsine bara 61 fi 62 63 sossoo tamaarirraa eegale ilaa har'aan tanaa kan itti dhukkee ol kaafne kan hin dhoyin irraan sodaanne kan mataa gadi hin qabanne isuu oofnu akka shattam shobbisaatii fi akka eegaa ijoollee Afranqalloo Ali Boonaa Ali Shabboo Ali Tuchee Ali Shabboo ummata babbareedonni kun cufti itti gadimaam ta'anii osoo bahanii tapha garagaraa takkaan yaadannee hamma jiruu teeti mee atummaan naanee yaa bareeddu Oromiyaa jee kan dabarsan babbareeddota Oromoota har'a kan isaan eegalin bifa bareedduu tanaan urjii bareedduu kanaan odaa bareedduu tanaan nu garsiise rabbi galannee haa ga'u kan duraan dura. Gammachuu tokkummaa har'aan tana duraan miila tokko har'a miila lama dhaabbanne jeetiin gammachuu guddoo qaba. Rantana wallahi haalaan bareedduudha. Namooti nama har'a dhalatee nu fakkaattii inumaatu simachuudhaaf Afranqalloo abbaa biyyaa kaa'amata meeqa biyyarraa deemee har'a biyyarra deebi'ee simachuudhaaf bakka kanatti akkana walgeenee gammachuu addaatiin simachuu jirra har'a uummata keenya. Dura wanni yaannu nuti abbaa biyyaati qubanneetuma teenyeetuma biyya teenya teenyee falmannee jiruu teenya dagaagsinee guddisuu malee wanni takkalleen taganaa biyya namaa itti nu deebiftulleen hin jirtu if boodan deebinu har'allee borullee ni falmanna biitti teenya wajjin teenyee wajjin jiraannaa wajjin bulchinaa jenna nuti. Afranqalloon uummata duri warra gartee Oromummaa tana asaasasii biqilchee asiin gahee dheeva biyya tanarraa bahee har'a rabbi hamdii biyya tanatti nu deebi'anii jiranii Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaati fi Jawaar Mohammad mataan isaanii haa bulu har'a kabiyyatti uummata keenyallee nu dachaasee haa jiraatanii haa dagaaganii haa bulanii jenna nuti. Guyyaa kabajaa Afranqalloo waan ta'eef baandii Afranqalloo waan ta'eef haalaan gammachuu fi hamilee guutuudhaan guutamneeti guyyaan kunuu nutti dhiphatee itti dhaqqabuudhaaf hiree kana harkachuudhaaf gammachuu guddaa tokko na dhageenye. Bu'aa bahii hedduudha dabarsan.
afran qalloo yeroo jalqabaatiif akka dirree dawaa keessa ijaarame baandiin afran qalloo afiira ganda gaaraa yeroo saniif araddaa 13 gaafa dargii jechuun arra duwwaa ja'a achi ijaarame tahee immoo hanga biyya ambaatiitti illee sokkisiisanii mootummaa yeroo sanii dabree kan dargiitis akkasuma reebee arraan tana mootummaa ammaan tanaa kabajamoo Dr. Abiyyuu fi itti aansee akkasumatti kabajamoo Dr. Kabajaa Dr. Lammaa Pirezidaantii Caffee Oromiyaa tiin hireen bareedaan kun hoggaa as bahu qabsoot gootowwan duraa isaan hangafummaadhaan baandiin afran qalloo buurteessan bu'aan isaanii hojiidhaan argamuu isaatiif har'a asirra deebi'anii dirree isaanii taqalee irraa alagaan ari'aman. Kanarratti har'a nu hawaasni isaatii fi dhaltee afran qallootii fi walumaa gala Booranaa Bareentollee hammatee lammii isaatii wajjin nu keessatti argamanii hangafootiin akka Aadam Haaruunii fi warreen isaa wajjin jiran hundinuu Alii Birraa, Alii Shabboo dhalattuun biyyattiidha. Asirra nu deebi'anii gammachuu kana fakkaattota dhala ilmaan afran qalloo waliin baandiin teenya ta'awwalaa san yookaan jalqabaa gabbinaa fi haala miidhagaa bareedaa kanaan nu ooluu keenya gammachuu addaati galanni waaqayyoodhaaf galchinee kafinnu miti ammallee rabbiif galanni haa ga'uun jaa. Sagantaa arraan tanaa sagantaa takkaa dirree dawaa keessatti sagantaan akkanaa qopheeffamteen beektu hedduu gammachuu guddaatu natti dhagahame asitti argamu kiyyaaf. Sagantaa teenya sagantaa afran qalloo amma akka sagantaan amma dirree dawaa keessa godhamte kana caalaa ummanni keenya dirree dawaadhaa tokkummaadhaan kana caalaa akka wal qabannee wal dhageenye fuula dura sossoonuun jaa. Sabaaf sablammoota dirree dawaa keessa afran qalloon kun deebi'u hedduu gammachuu nutti dhagahama. Isaan bira dhaabbannee waan isaan barbaaduun yaadaanis humnaanis diinagdeedhaanis isaan bira dhaabbannee akka huliibooda wanni kun adda hin muramne akka fuula dura sosso'an maddii jirraa akka qeerrottis akka dirree dawaa Oromoodha dirree dawaa keessa jirtu guututti maddii jirraan jaa. Hedduu gammachuu hedduu galanii rabbiif haa galu har'a akkana waliin nu fidee akkana waliin nu ga'uu keenya rabbiin akkanuma waliin nu haa dhiisu hamtuu nurraa haa qabuun jaa. Gammachuu tanaan rabbi waliin nu cimsee waliin nu haa guddisu galmaan nu haa ga'u maan jaa. Baandii afran qallootuun taarra jaaramtee miti. Ta duraanis jirtu jiraachuufis ni jiraatti. Rabbi walitti haa cimsuu tanarrallee tana caalaa gammachuu fi jaalalaan rabbi haa wal qabachiisu maan jaa. Wanni na dhagahame aniin kun bakka afran qalloo gujan qalloon kun ilmaan afur qaba afran irraa ta'ee ilmaan baandii afran qalloo tanarra ammaan tana jaartii ilmaan tanuu kana nooree isaan gammachuu tana warri biyyaa yaa'e biyya tana keessaa'uu arraan tan dirree dawaa keessatti argamuun keenyaaf gammachuu guddaa na dhagahama. Baandii afran qalloo guu jennu afran qalloo kun hundeeffamni isaa waa hedduu wal qabsiisee akkuma macaaf tuulama jedhamutti afran qalloo yeroo san keessatti waan keessa dhooysanii ummata Oromoo keessa barsiisuudhaaf sadarkaa sana ga'uun waan jabduudhaan jaa. Sagantaa arraan tanaa wallaahi akka nama har'a dhalatee takkattiin gammannee ummata Oromoo wajjin jaalalaa fi gammachuun dabarsinee jechuudha. Kanaaf immoo wanni na dhagahame takka ummanni keenya manguddoonni keenya xurree nu sararan sun har'a guyyaa har'aa dhufanii nu keessa argamuun wallaahi hamilee haganan jenne nu keessa argame. Ammas nus wanni nurraa eegamu qeerroon teenya akka isaanii arfan qalloo sanitti baandii arfan qallootitti wal taatee tokkummaan akka bilisummaa tana eeggattee ceesiftu ummata Itoophiyaa guutuu wajjin gammachiiftee biyya tanallee miskiinummaa fi doofummaa irraa baaftuun barbaada har'a guyyaa har'aa kana. Waan nama amata meeqa addaan deemne ka ijaan arkine jechaafu alhamdulillah inja. Baandii afran qalloodhaan hedduutti gammannee jira. Huliifillee hinjifannoon ta'u uummata Oromooti akka itti dirree dawaa keessatti baandiin afran qalloo nu eegalamtu hedduu malee gammachuu qabnaa jechuudha. Baandii afran qalloo tana waan inni irraa eegu huliifillee akka bakka duraanillee yoo biyyaa deeman roorroo jecha har'a biyya deebi'anii jiranii haanniin dhugaan xiqqashoo haa dhugaan ni tura malee addaan hin citu itti Oromoon san jechaafuu dhugaan keenya dhugaan Oromoo deebi'ee jira san jechaafu biyya deebi'an hedduu malee waan nu gammachiisa jechaafu hedduu malee gammannee jira. Baandiin afran qalloo Oromoo hundaafuu baandii barumsa laachuu dandeessu muuxannoo qabaniin har'allee barullee wallistoota keenya aartii teenya aadaa keenya irratti hundooytee waan jiru warra isaan duuba jiran
hunda akka jechuun sheep isaan godhan yookaan ammoo isaan kana walitti qabanii barumsa gahaa laataniif isaanitti dhaamsa dabarfachuu feena. Baandiin Afran Qalloo wanni irraa eenyu dalagaa gurguddoodha ammaan dura waan dalaguu dadhaban aadaa fi seenaa teenya irratti kan dabre san waan duraan dalaguu dadhaban san daran cimsanii dhaloota qubee kana qaama qabsoo kana jijjiirama kana fidee kana wajjin tahanii jara kana akka gara fuula duraatti tarkaanfatan yookaan aadaa teenya nuuf beeksisan akka gargaaran isaaniif dhaamsa dhaamuu barbaada. Maqaan Elinaa Yuusufin Jaama hiriyoota kiyyaa wajjin qarree dirree wajjin walii qabamnee har'aan tana sagantaa Afran Qalloodha har'a hirmaannee ayyaana kabajuu jira jechuudha. Guyyaan kun guyyaan kan Oromoo Harargee qofa osoo hin taane kan Oromoo waliigalaati. Afran Qalloo jechuun kan gosaa osoo hin taane kan Oromoo waliigalaati. Kanaafuu har'aan tana Oromooniin guyyaan gammachuu jechuun guyyaa akka injifannootti guyyaa itti gammannedha jechuudha. Baandiin Afran Qalloo dhabamuu isiitii fi jiraachuu isii garaagarummaan isaa uraa agarree jirra. Uraan kun jechuun irrina isaan nu keessa hin jirredha kan agarsiisu. Silaa isaan jiraatan kana caalaa uummanni dirreedha uummanni Afran Qalloo uummanni Oromoon bal'aan sabni bal'aan kun hundinuu jabaatee har'aan tana bika guddaa ga'e jeeti yaada. Har'allee kadabre dhiifnee hafuula duraatiin tokko taanee jabaanee wajjin deemna jeeti yaada. Baandii Afran Qalloo fuuldura isaan duraanis uummanni qabsoota keenya uummanni hangaftoonni akka seenaa hojjetanii jiranii borullee siif galee bika isaanii buunee nuti bika isaanii buunee akka isaanitti seenaa isaan nuuf dabarsan nuuf dhaalchan kan nutis warra nu jalaatiif dhaalchisuu barbaanna galatooma. Waan namni hin baadhanne ba'aa guddaa dandeenye rabbumaa dubbee akkamitti akkas deenye har'a wareegama guddaadhaan bilisummaa dhaqabne har'a wareegama guddaadhaan bilisummaa dhaqabne garuu rakkoon jiru xiqqoo wal caqasuu dadhabne wal caqasuun hin jiru nama wal madeessa yaa uummata keenya facaanee wal facaasuun nun ga'u ni qaleessa hin ga'u mee namni ni gaayyatta argamaasa. Rabbisa yoo daganya mee fageessaa ilaala irra gumeessa kamiin siyaasni uummata caala maaliif ciqilee waliin ooftummaa qaballee yaa uummata Oromoo gaabii takkaan qaba Oromoo taanee jimoo paartii taanee dalanne Oromoo taanee jimoo paartii taanee dalanne tokkummaadhaan kuufamne gabrummaa jaarraa tokkoof diigdama tokkummaa arganne kana kunuunfachuun dirqama kunjee walitti hidhamtee arba guddaa hiiti kunjee walitti hidhamtee arba guddaa hiiti jarana gamtaan jiraattu malee galma ga'uun hin jiru kana beekaa jarana beekama dhagaaf jirtanii jaaruuf yaantuu si dhawwaatu diigi jennaan mancaa qaratee dhufa anaatu beeka jaa waama baruusa liqimsoolle irra dhaabbatee irra hedduu nama ammaa yoo safaran arrabni dhedheeraadha qalbiitu gabaabbate. Regaamami jaarraa abbaa gadaa nu beektanii anniin ajaa'ibee waan Oromoon taate alaabuma tanaaf waan ati qunnamte mana ari'amtee waggaa 30 caalaa gaara keessa galte baatiyyoo osoo hin qonne baatiyyoo osoo hin qabne tumamtee hidhamtee mana ari'amtee waggaa 30 caalaa gaara keessa galte kan mana hidhatti kaanteenaan hidhamte qabsoorraan laaffanne chaarjii dabalatte jaarraa abbaa gadaa moomina eeboboo baga si dhalte. Duraan furdaa ture laal jaarraa abbaa gadaa namni jaalatan meeqa baasa warri jirtan sani jaalatanii meeqa baasa namni jaalatan ni jaalatanii ni beetanii inni gaamu ni jaalatanii namni jaarraa abbaa gadaa jaalatu sagalee takka dhageessisii miti dirree kana keessatti jalaa juume walaloo isaanii lubbisu jira habajuma isaatiif jecha anaaf jecha miti mee jalaa juu namni hundinuu sagalee dhaga'uutiin jira ammallee mee jalaa juume hamilee fi anname aadaa isaan dhabee of keessatti aadaa waan biraan seenaa duraan furdaa ture kan qallise yaada
gootodhaan na bada goota keenyaan baala qaalii namaa jaarraa abbaa gadaa. Goota Oromoo yaadadhaa akka ilmoo giltuu Oromoon goota hedduudhaas lakkoofte waan bittu hattuun amma kam taati hantuuta taatee boolla keessa littu. Hattuun amma kam taati hantuuta taatee boolla keessa littu hanga wanni uummatarraa saamame uummataaf deebi'u qabsoon addan jettu. Bakar waareen beektanii eenyurraan bata jalan godhanii goota bakar waaree seenaa isaanaa dheeran hedduudhaan aare sabaa jecha beelawee sabaa jecha daare yaa uummata Oromoo abshiiraan rabootan gabroomnuuti inni nurraa gaare. Seenaadhaan dubbata gootota Oromoo akka ishee Bakrii Sabalaw akka ishee Mammarashaat Abdullee warra sabaaf yaadan malee takkaa ooleen bulle. Seenaadhaan dubbata gootota Oromoo akka Waaqoo guutuu atis jabaatu seenaa hojjettu malee akkana waan duutu yaa uummata keenya jabaadha hanga gabrummaa morma qabdee utuu yaa qeerroo beekaa hanga bilisoomnuu jaartillee waan fuutu. Har'a guyyaan ka durii waladda Afran Qalloo dhufee duraan fagoo yaadda goota Oromooti sanyii jaarraa abbaa gadaa waan isaan nuuf godhan yoomna duraa bada warra falmaa ture waa'ee sirna gadaa warra falmaa ture waa'ee sirna gadaa yaa uummata keenya waan wayyaaneen nu goota garaan keenya mada isaanii ajjeese goota mul'is gada. Wanniin dubbadhatun dhugama barata nagaamu dhugama barata dhugada. Tokkummaa dibeetanii osoo dawaan jiruu dhukkuba ammaa dhumna nagama osoo dawaan jiruu dhukkuba ammaa dhumna tokkummaa jabeessaa boo tokkummaa humna argachuudhaaf tokkummaa jabeessaa nyaataas nyaadhaa wanta akka foonii kan tokkummaan feene san dhugumaan looni. Tokkummaa keessan jabeessaa boo akka sibiilaa jaalala dursan deebisaamee waliifis bilbila harka wal qabadhaa liqeetanii kan feetan dildila kunjee wal gargaartee erba guddaa hiiti nama kophaa deemu beekaa gaasarellee inni miti. Nama kophaa deemu beekaa gaasarellee inni miti uumamaan namni tokkummatti haajama ragaa kana ati maaliif fuuta haadha manaaniiti. Hin dhagahamaami miti wal qabattee garba irra ceeti wanni dhalli lamaan jijjiirran jiru garuu hojiin kamuu tokkummaa dhafeeti achuma naa qabe aboo dubbiin teeti tokkummaa waan jaan kana beekaa gaa wayyaanee wanta nyaatan seeti tokkummaa facaasuuf nama bitaa jirti. Tokkummaa waan jaan kana wayyaanee wanta nyaatan seeti nama facaasaa jirti kannitee warqiidhaaf himeeti. Yeroo diinni Wallagga Harargee jee addaan isin baasu isin ta'a gamna nuti addaan hin baanu wanta tokko nu taasisu dhiiga Oromummaa qabna. Addaan ni baana dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti aboo walni dhabna tokkummaa keenya dhabnaan beekaa bakka hin fayyine cabna karaa bilisummaa deemurraa shakkii malee dabna dubbiitu jabaate dhiifama nu godhaa bootanaaf lallabna. Hin dhagahamaami akkas goonee bira teenya gaa jettee maraattuun mana gubdee dhaga'amee jirana muka yoo laaltanii jiraattan qilleensi baala raasa malee irraasu hundee tokkummaan Oromoo diina garaa gubdee yaa uummata Oromoo tokkummaa ni qabdanii garuu dhiyootana of bira keesseetuma biraa illee rafne xiqqoo biraa muyte maal qaba tokkummaa argatte kana yoo qabdee kaan ni muyte. Hin dhagahamaami maqaan koo Abdallaa bakkiin irraa dhufe Haroomaa yaa raddaa duwwaa sadii baatee maqaan koo Abdallaa bakkiin irraa dhufe Haroomaa yaa raddaa duwwaa sadii baatee way waa ajaa'ibaa inni waan dhokatu kun wadirree baatee
abshir yaa uummata Oromoo arraboota magaalaan teessan shaashaa taate tuwwaa namaa miti rabbumarraa taate jabaadhuu dalagi diina jalaa baate bakka feete deemtaa mataa ol qabatte tokkummaa jabaadhuu yoo dubbiisii taate. Ni dhagaamaami maayikiin akka nuti tanii anis itti kannu. Yeroo bulchiinsa Dr. Abiyyi hojjetaanis ni argatte iskoolaarii jabaattee hojjannaan ni quufta doolaarii. Atummaan kee hojjedhu feetus dogongorii yaa qeerroo dirree dhawaa Finfinnee deemi Lammaa fi Abiyyi dalagaa gargaari nama haasa'u malee nama of cinaa dhaban andugaan dubbadhaa feetus natti aarii. Ni dhagaama namoonni beektan kaajuu harkeenya jawwee beektanii yeroo takka milee isaa jammee shaashaa namoonni beektan kaajuu harkeenya jawwee kan wajjaanii galchoo osoo hin qabaatiin habbaa takka qawwee kan abbaa isaa yennuu ijaan arguuf hawwee kan abbaa isaa yennuu ijaan arguuf hawwee hattuu sukaraa fi kontirbaandii isaa nurraa dhowwee eegasuma booda jara garaan oowwee. Lammaa Magarsaan beektanii yeroo takka milee shaashaa goota qeerroon dhaltee bareedaa qallaa akka qalamaa wayin isinitti himaa namuuf beekaa lammaa silaa rabbiin uumee dhiiraa akka isaan lama Oromoon dilliqnu wayi qaqalama. Goota qeerroon dhaltee yaa Lammaa Magarsaa yoo inni tuqame isa dura lubbuu tiyyaan dabarsa qabsoo Oromootiif lubbuu isaa kannee bar Lammaa Magarsaa balloon teetis teenya rakkoon teetis teenya yaa Lammaa Magarsaa ani tun jaalan dabartanaaf hin faarsa yeroo ammaan tanaa dhugaa yoo dubbatan samaa nama aarsa. Tokko lamaa miti gootawwan qaqqaalii kan nuuf lubbuu kan nuuf lubbuu laate dhiisee birraa aalii lakkaawee siin fituu galmee seenaa laali kan jiruus xiinxalii sirritti kan jiruus qoradhuu sirritti xiinxalii qeerroo ilma dhugaa taatu jaarraa abbaa gadaa abbaa kan kee caali. Eegaysaami wanni diinni Oromeerratti hoggoyyuu dituuf ooyiruun Oromiyaa bunaa gannaa hoggoyyuu ashiitaa namni namarra jiru ciisee nama dhiita. Namni namarra jiru ciisee nama dhiita. Namni namarra jiru ciisee nama dhiita. Ammallee kunoo Wallaggaa Harargee jaanii waliin nu fitu jiran yaa aduu gabrummaa sayoomnarraa dhiita. Garuu abdiin qaba aduu bilisummaa amma naa bariita. Abshir shamarran keenya abshir hawwan keenya harma muraan haadholeen dhuftu bilisummaan dhufte amma gabbattanii guutuu teessan shiita. Dhagaamaami garaa nama nyaattan ijoolleen shamara natti muufatinaa warri faallaa jara ergaa tokkoon qaba kan dubartoota maraa yaa ijoollee barnoota jabaadhaa safullee eeggadhaa yaa ijoollee hadaraa. Safuun maal akka taate manguddoo bira abbaa gadaa bira dhaqaadhaa maal akka taate abbaa gadarraa bara jalqaba irratti nama isin fuudhu dhufe hedduun dararnaa jettanii gabbara. Nama isin fuudhuu dhufe hedduun dararnaa jettanii gabbara yoo nurra laafiftan beekaa anillee dardara. Lagaamami barnoota jabaadhaa barattoota keenya atiis yaa barsiisaa namni barate mukaa fi dhagarraa ibidda qabsiisa yeroo haasa'u poolaayitii beekaa sirnaan si dubbisa yoo uffatee deemu jaami intala tiraampuu jaalala qabsiisa. Eeta dhagaama dhageessanii. Tumureetiin jira dhagaamaami
Wajjini gabbane yaada garaa keenya yes man hey bega me dole kucheza bega shaka bega gre dole tebe aramaya kapotelko sirna aramaya man
Tokicha. Ega. Oromo Tokicha. Oromo. Hey. Oromo Tokicha. Emse. Oromo. Look at that. Oromo. Yes man. Oromo. Yes man. Oromo. Baby. Oromo Tokicha. Say what? Oromo. Direct Kenya. Direct. Direct Kenya. 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 Telesoma. Telesoma.
dachiidhaan gaafadha garuu dachiidha dhageessami samiin gaafadhu waan gubbaa jirtuuf jecha dachumaan gaafadha tanii dhaqqabu wanni ni jechuu barbaadu jecha gabaabaa tokko jechi biyya maal jedha abboonis ni booya ayyoonis ni bochi obboonis ni booya addeenis ni bochi waan sirratti taanee dubbadhu yaadachiidha waan sirratti taanee dubbadhu yaadachii abboonis ni booya ayyoonis ni bochi obboonis ni booya addeenis ni bochi waan sirratti taanee dubbadhu yaadachiidha والله يا جماعة وري موسيقى سلاسة إنشاء خلينا نجتاز جدي ما تقول ولا نبي كريمي ما جتيسين نبكي نبكي ناني الولي نبكي نبكي الله فيني لله سيرفع جمله وشروري لك سيرفعني سيرفعني Adunis ne adirtimi? Adunis ne adirtimi? Jolle maatiin jolle dura baddee jira. Ergaa saalii takka dhagaati. Jolle abboleessi jolle baddee jiraaf. Ogeeyyilee muuziqaa reefu tana yaamaa turre keessattuu sochii aartii Oromoo keessatti hangafummaadhaan hojii muuziqaa duubaan dabaaluudhaan warreen hojjechaa ture. Ali Shabboo wajjin Obbo Ali Shabboo gitaaraan taphatu darbuuca yookaan dibbee taphachuudhaan muuziqaalee Adam Haruun Halloo Daawwee Almaas Tafarraa Hadiir Sa'iid Abdii Abrahaim Baadiyyaa isaan kana hundaan hojjechaa kan ture Abdoo Taabitee. Abdoo Taabiteedha har'aas hojii aartii keessa jira wallistoota kana dabaaluuf dhufee hanga ammaa